السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما يبدو في دعوتو تكنافتو في درجة سنين دجا أرى غافي في ديبي ويت رياك يتوكل غافتشون بربادا غافي سنس ما ديتشون كيستان دولو غافي أدى كبرت سنين في أرى ميكا كينت أمك سفان رومو بيكا كم بين الليمو ولا الرهبرة نوسين جدا أنا نو كينتي مماكسي sirriitti dubbiin jechuun keenyaaf jaarsonni yeroo mammaayitu mammaaksi keessaan dhabamu maaliif mammaaksi tokko dubbii fidaa tokko dubbii fixaa jedhan kanaaf mammaaksi haasawaa keenya keessatti hedduminaan mammaaksi fayyadamanii akkas isiniin jedha mee har'aa hiriyyaan kiyya kuni garuu naannoma tokko kan itti dhalannellee hagam waa'ee mammaaksitti irraa beeka waan jedhu asumaan isiniif qoonnaa deebii isinin gaafadha yoo inni wallaale isin komentii irratti barreessaa yoo deebiin keessan hin galle taate yeroo ibaatiif komentii keessan laale deebinatti isin deebisaa isinin jedha amma isatti bilbila amma dhumatti na waliin turaa isinin jedha share like subscribe gochuudhaan ni jajjabeessa. Bilbilee jira. Hello? Hello? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم نجا؟ الحمد لله نحن نجا فوق بقى جرات. عفرك جفرتي asirratti yeroo kan kee aarsaa gootetti dhiyaachuu keetiif hedduu galatoomii siin jedha. Ayyee homaa miti. Amma kallattimaan gara gaafii fi deebii keenyatti deemnaa. Gaafii fi deebiin maali kan jedhuuf mammaaksa afaan oromooti mammaaksa afaan oromoo hammam kennatu beeyna namoonni illee asirraa akka waa baratan jireetiniin waan itti yaadeef kanaaf argitee asirratti affeeruu danda'e amma gara gaafii fi deebii keenyatti seennaa jalqaba irratti gaafiin tokkorraa hamma 10ti sirriitti dhageeffadhu filannoodha kanaaf filannoodhaan deebiste tokkorraa 10tu filannoodha guutuun isaatu guutuun isaatu filannoodha tokkoffaan maal jedha maali fardi ni maraate kan jedhe eenyu ari'ee qabu dadhabnaan a leenca b jeedala c waraabessa d deebii hin qabu jedha. Maali fardi ni maraate kan jedhe eenyu ari'ee qabu dadhabnaan a leenca b jeedala c waraabessa d deebii hin qabu jedha. C waraabessa deebii argattee jirta. Gaafii lammaffaan akka ganamaa seetee narra ijjatin jette duwwaan a hagamsa b sokorruun c goraan d hundaa jedha. Akka ganamaa seetee narra hin ijjatin jette duwwaan baadha argattee jirta. Bagasi arga jennaan bagasiin dhokatin jedhe duwwaan abbaa manaatiin a ilmi b abbaan c hattuun d hunda. Bagasi
bagasi arge jennaan bagasiin dhokatin jedhe duwwaan abbaa manaatiin a ilmi baa abbaan caa hundaa caa hattuun dhiifama caa hattuun daa hundaa jedha. Inni dandeettee gaafachuu rakkoon qabu gaafadhu abbaa barbaadde. Bagasi arge jennaan bagasiin dhokatin jedhe duwwaan abbaa manaatiin a ilmi baa abbaan caa hattuun daa hundaa. Deebii argattee jirta? Gaafis hin barbaachisu. Haga ammaatitti hin dhabne tokkorraa hanga sadiitti deebistee jirta. Yaa anaa gaafii afuraffaa yaa anaa durii jette duwwaan fardarraa kuftee a simbirreen baa culullee caa cirriin daa aa fi baan deebidhaa jedha. Yaa cirriidha argattee jirta. Okay, hanga ammatti hin dhabne tokko hanga afuriitti deebii gaa deebistee gaafiin shanaffaan jooraa ooltus duwwaan waan hin jirre hin fuutu a bashurreen baa sareen caa hantuunni daa hunduu jedha. Jooraa ooltus singalle jooraa ooltus duwwaan waan hin jirre hin fuutu a bashurreen baa sareen caa hantuunni daa hunduu jedha. Daa hunduu jedha. Yoom beekin nama gaafachuu dandeette nama asii bira jiru. Duwwaan waan hin jirre hin fuutu. Yaa sareedha. Walakkaa argattee jirta maashaallaadha. Hanga ammaatti takkitti hin dhabne. Gaafiin jaaffaan osoo wajjin gallee hoolaa walii qallee jette duwwaan sareen a jeedalli baa jaldeessa daa caa qamaleen daa hunduu deebiinii ta'uu jedha. Jeedalli argattee jirta maashaallah. Haga tokko hanga jahaatitti maashaallaadha walakkaa tartee jirta argattee. Okay, gaafiin torbaffaan takkuman kufee suutan ka'e jette duwwaan takkuman kufee suutan ka'e jette duwwaan a shamarran baa jaartiin caa jaarsa daa deebiin qabu jedha. Takkuman kufee suutan ka'e jette duwwaan a shamarran baa jaartiin caa jaarsi daa deebiin qabu jedha. Takkuman kufee suutan ka'e jette duwwaan a eeyit a shamarran baa jaartiin caa jaarsi daa deebiin qabu jedha. Gaafadhu abbaa barbaadde. Dura yaalteeti sila maal jette homaan jenne meeti
Automatically miyaan? Okay. Gaafadhu. Yaa. Yaa. Argattee jirta. Sirriidha. Sirriidha. Yaa sirriidha. Gaaffii saddeettaffaan. Hamma ija kootii eenyutu naaf kajeela jette duwwaan. A. Harreen. B. Adurreen. C. Sareen. Daan A fi Caan deebiidhaa jedha. C sareedha. Gaaffii lamatti si hafe. Okay. Gaaffii sagalaffaa maal jedha beektaa? Dubbiin mammaaksa hin qabne dubbii mammaaksa hin qabne mannaa duwwaa soogidda hin qabne wayya. A. Buna. B. Ittoo. C. Shaayii. D. Deebii hin qabuu jedha. Dubbii mammaaksa hin qabne mannaa jedha. Duwwaa soogidda hin qabne wayya. A. Buna. B. Ittoo. C. Shaayii. D. Deebii hin qabu jedha. Yaa duwwaa soogidda hin qabne wayya. Yaa. Ittoo soogidda hin qabne argattee jirta maashaallaadha. Jaarsi jalatti guddatuun akkanatti nama fayyada. Amma gaaffii takkas si hafe gaaffii si xumuraati. Jarjaraniif duwwaa dura hin dhalatan. A. Haadha. B. Adaadaa. C. Abbaa. D. A fi C jedha. Jarjaraniif duwwaa dura hin dhalatan. A. Haadha. B. Abbaa. B. Adaadaa. C. Abbaa. D. A fi Caan deebiidha jedha. Duwwaa dura hin dhalatan. Yaa. Deebii guutuu isaa argattee jirta maashaallaadha. Kanaaf mammaaksi hedduu murteessaadha. Yeroo jechuun haasawa keessatti yeroo hedduu maatiin kenna yeroo isaan mammaakan mammaaksi maal jenneetiin gaafataa irraa qorataatiin turre amma nus baranneetiin jirra waan beeknurraa immoo nama qooduun hedduu murteessaadha. Akkasii affeerraa kiyya fudhattee asirratti na argamu kan keetiif hedduu galatoomi jedha. Yoo yaada kan qabaattu taate amma carraa siif kenne carraan kan keeti daawwattoota kiyyaan waan barbaadachuu dandeessa. Hedduu galatoomii siin jedha atillee affeerra kiyya fudhattee dhufuu keetiif baay'ee galatoomii. Kabajamtoota fi daawwattoota kanaaftuuf gaaffii fi deebii ajaa'ibaa jechuun mammaaksa irratti gaafadhe
takkallee namne guutuu isaa deebisee jira hedduu namatti tola maashaallah wanta beenurraa wanta tokko wal barsiisuu qabna yoo isin toleetiin jedhe share like subscribe gochuudhaan nu jabeessaa isin jedha amma viidiyoo baatii walitti deebinutti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.